Hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan isin geessicha viidiyoo gabaabaa bilbilaan wal qabatu tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas yeroo baay'ee siistamoota appilikeeshina bilbila keenyaa irratti wantoonni appideet ta'uu barbaadan yeroodhaa yerootti appideetii barbaadan ni jiranii. Sababa appideetii dhabuutiin waan dogongoraa hojjechuus ni dandeenya. Appideet bilbila keenya godhachuun dirqama ta'a. Saniifuu akkamitti akka bilbila keenya appideet goonuun karaa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Kallattumaan hordofaan isiniin jaa. Jalqaba bilbila keessan appideetii yeroodhaa yerootti siistamoonni bilbiloonni haaraan ammayyaawaan ammaa afaan baay'een isaanii appideetii yeroodhaa yerootti barbaadanii saniifuu appideet godhuun dirqama ta'a jechuudha. Karaa viidiyochaatti seenuun dura warri as taasisu subscribe godhin chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa. Kallattumaan gara viidiyochaatti isin seenaa. Jalqaba bilbila keessan erga bantanii gara settingiitti deemtan appideetii godhuudhaaf akka isin gaafatee fi akka inni isin gaafateen baruufis dirqama settingii keessa kanatti erga galtaniin booda maal gootanii gama akkanatti settingii kana gama dhumaarra dhufuudhaan iddoo download and install jettu jira. Gama dhumaa kanarra karsarii waan settingii seeneefiin isin agarsiisne software update jira jechuudha. Software update kanarra kilik godhachuudhaan kallattumaan gara software update eegaa kan abbani download and install jira. Itti aanuudhaan auto download over wifi jira. Auto download over wifi kun on ta'uu qaba yeroo hundaa. Hoggaanii fi bilbila jalqaba bittan of ta'aa maaliif ofiif ajajaa jechuudha. Yeroo ofii of ajaju wifi barbaadee bira dhayitus kallattumaan ofumaaf ajajaa ofumaaf siistamoonni fi appiin bilbila keessan irra jiru hundinuu appideet ta'a. Sababni isaa autoon on yoo ta'e jiraate akkasi. Saniifuu jalqaba waan ofirra jiruuf on godhachuun dirqama ta'a jechuudha. Ganaa kanaan boodatti bilbila keessan appilikeeshiniin barbaadan appilikeeshiniin feetan onni yoo barbaade appideetii yoo barbaade ofumaaf of godhaa jechuudha. Saniifuu auto download over wifi kun on ta'uu qaba jechuudha. Kana cufamaa ture on ta'uudhaan banamuu qaba jechuudha. Ergasiin booda maal godhanii yoo nuti appideetii isin gaafatte download and install keessa seenuudhaan akkanatti seentanii maal godhanii amma kun eegalamee karaa dhaabbatee jira. Download gama jalaarra dhufuudhaan iddoo download jettu jira. Siistamoota jiran hundaa'u akka inni download godhee isinii dhumuudhaan appideetii xumuraa jechuudha. Isin kanatti ni eeyyitan hanga time left jira gama gubbaa kanarratti hanga siyaaf asuma irratti siima. Sa'a 4 fi daqiiqaa takkaa fi sekoondii 6 naaf siyaaf hin jechaa jira. Kun hanga dhumuu siistamni bilbila keessanii appideetiin xumurree jechuudha. Dirqama kun dhumuu qaba. Erga kun dhumee booda gama jalaarratti install jira. Install appideet app jira. San irra kilik godhuudhaan cufamee banamaa jechuufumaaf of cufee bane bilbila keessan. Akka saniifuu bilbila keessan yeroo hundaa'u yeroo inni appideetii isin gaafatetti yeroodhaa yerootti appideetii waan isin gaafatuuf appideet godhachuun dirqama barbaachisa. Appideetiin bu'aan isaa appiin baay'een appideetii gaafata. Appideet yeroo ta'u yoo appideet hin taane waan silaa informaashinoota haaree siistama kaampaanii bilbilaatii wajjin dhufuun hin harkattanii jechuudha. Saniifuu appideet godhuun dirqama barbaachisaa ta'e jecha waan na daawwattanii galatoomaa jaa. Viidiyoon keenya kanarraa kanumaa warri as taasisu chaanaalii keenya subscribe godhuun subscribe like share comment yaada nu kanneen